الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وبعد. أبوليوانكيا أحييكم بتحية أهل الإسلام، وهي هذه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أبوليوانكيا هندم تكسنو باف ديها كاباف كب دجي أوروميا، دجي أفريقيا، دجي الدنيا، دجي إيشيا، أوروبا، أستراليا، دجي هندرت فجأتني أرقمتن. أحييكم بتحية أهل الإسلام لمرة ثانية، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هذا وانت هاسأو هدو. Today I want to talk about Jesus Christ. Is that true, the Jesus Christ or the Lord or the mankind? So inshallah we tell about that. وانت نحاس of هذا وأين بعيسى دي عليه السلام وكان يسوع كريستوس يجودا. إن شاء الله كسي سجلين كسر الدعامة، سجلين كسنة الدعامة بلوان كيا سجنتات يأجل اندورة تيمي سجلين كسر ريتيو دعامة la cosa takkanaf barreessa sagaleen kee yoon dhagaamin immoo itti dabala. Mee sagaleen kee ni dhagaama? Buleewwan sagaleen kee yoo dhagaame la cosa takka ni dhagaama inshallah. Mee argaan jiru koomantii yoo dhagaame naan jedha, yoon dhagaamin immoo sagalee dabala. Sagaleen kee ni dhagaama? Sirriitti dhagaamami? inshallah wanti nuti irra haasofnu Yesus Kiristoos dhuguma waaqa moo nama part 1dha. inshallah haga partii haga inni itti fufuun ilaalla. Hadha moo part 1 keessatti is that truth Jesus Christ is the Lord or the creator of the human? Holy Bible what said about that? Holy Bible maal jedha? Quraana keenya keessa beekamaadhaan nuti nama jennee amannaa shakkiin qabnu. Quraanni keenya ka suuraatota 114 fi aayaatota 6236 qabu. Quraanni keenya kun Holy the Quran. Quraanni guutuun isaa Nabi Ciisaan akka ergamaa Rabbii ta'eef nama akka ta'e ni dubbata. Nuti akkas jennee amannaa. We believe Jesus Christ is the messenger of Allah, and our brothers believe Jesus Christ is the Son of God or he is the God. So what the truth about that? Inshallah obboleewwan keenya akka amananitti Nabi Ciisaan yookaan Yesus Kiristoos waaqayyo jedhanii amananii yookaan immoo ilma waaqayyooti jedhanii amananii. Nuti ammoo akka nuti amannutti nama jennee amannaa. Inshallah kanarratti hundaa'uudhaan mee dhugaan jiru maal? Holy Bible maal jedha waan kanarratti? inshallah waan jedhurra ilaalla. Namatu sagantaa qabee dhimmi itti asin ba'iiti. Nama sagantaa qabee itti rakkoon qabuuti. Deem rakkoon qabuuti itti. Nama sagantaa wayii qabatti xiqqoo sagalee itti yoo isin amma dhiisi ammaaf dhiisi garuu. Dhiisi ammaaf galas yeroo biraatti. Inshallah namatu asin ujeeqe sagalee ol kaasanii akka sagantaa qabnu itti himuudhaaf akka nu hin jenne akkana. Inshallah ragaa irratti hundoofne baayibili irratti hundoofne baaybiliin isaanii maal jedha waa'ee kanaa irratti dhugaan jiru maal fakkaata? Qeessoon isaanii maal dhoksan yookaan immoo paastaroon isaanii maal dhoksanii dhugaa jiru irratti hundoofne inshallah waliif himna. Sheer godha obboleewwan keessan hubachiisa. Mee obboleewwan kiyya dhugaan jiru maal fakkaata? What the fact or what the truth about Jesus Christ? Baaybilii maal jedha? Mee baaybilii waa'ee quraana hin ilaallu hadha inshallah. Baaybilii isaanii ilaalla. Maaliif jennaan baaybilii isaaniitumaan baaybiliuma isaaniitiin yookaan immoo wangeeluma isaaniitiin isaan amansiisa. Wangeeluma isaanii isaan dura qabnaa jechuudha. Nama dhugaa barbaaduuf ragaan takka gahaadhaa jedhan. Nama dhugaa barbaaduuf ragaan takka gahaadha jedhan. Nama dhugaa hin barbaanne immoo ragaa kumallee yoo itti fidde hin dhaga'u jedhan. Kanaaf dhugaa ragaa jiru irratti hundoofne mee dhugaa jirutti haafin. Akka nuti amannutti Nabi Ciisaan alayhi salaam ergamoota Rabbii gurguddoo warra ulul azmii keessaa isa tokko jennee amanna. Warra ulul azmii jechuun Nabi Nuh,
nabi Ibraahim, nabi Muusaa, nabi Ciisaa fi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam warroota gurguddoo guyyaa qiyaamaa shafa'aa akka isaan rabbitti namaaf dhaqan uummanni gaafatu keessaa isa tokko jennee amanna. Guyyaa qiyaamaa akkuma isin beektan ilmi namaa miqdaara 50,000 sana waggaa akka nuti lakkoofnutti waggaa 50,000tti ka dhiyaatu ilmi namaa dirree mahshar bilaa shurbi bilaa akil nyaataa fi dhugaatiin alatti waggaa 50,000 dhaabata. Oydaa mahshariin jechuu guyyaa qiyaamaa ilmi namaa gaaddisa keessa waggaa 50,000 gaafa dhaabbatu kana gara ambiyootaa deemanii waggaa 50,000 dhaabanne waggaa 50,000 kana keessatti hin nyaanne hin dhugne aduu keessa jirra. Yoo jazaan kennallee ta'e jazaan kenna warra adaabaa yoo ta'e gara adaabaa deemna, jannatallee yoo ta'e gara jannataa deemna. Rabbii keenyatti dhaqaa, rabbii keenya araarama nuu kadhaa, rabbii keenya shafi'aa yookaan jaarsummaa itti nuuf dhaqii jedhanii nabiyyoota 5tti dhaqan warra ulul azmii jedhamanii beekaman nabiyyoota jiran keessaa warra ilmi namaa kun itti dhaqan jaarsummaa rabbiirra haa barbaadaniif nabiyyoota itti dhaqan keessaa tokko nabi Ciisaadha. Akkas jennee amanna warra ulul azmii warra sadarkaa guddaa qaban akkasi amanan nuti nama jennee amanna guutumaan guututti nama akka keenyaa kan nyaate dhugee jennee amanna muslimtoonni. Obboleewwan keenya immoo waaqayyo yookaan immoo rabbi jedhanii amananii jechuudha. Inshaallah kanarratti hundoofnee meeqa ragaa isaanii irratti hundoofnee ragaa wangeelarra hundoofnee ragaa wangeela isaaniirraa ilaallaa jechuudha. Obboleewwan kiyya mee jalqabumayyuu waaqa jechuun maal jechuudha? Mee kana haa ilaallu. Dura waa'ee isaatti osoo hin dhaqne waaqayyo haa ilaallu. Waaqayyo akki jiru waaqayyo danda'aa wanta hundaa ka ta'e. Waaqayyo ka ilma namaa uume. Waaqayyo ka dachii uume. Waaqayyo ka samii uume. Waaqayyo ka maleekaa uume. Waaqayyo ka wanta hundumayyuu guyyaa 6 keessa uume jedha. Oori fixrat yookaan immoo seera ba'uu keessatti akka wangeelli dubbatutti waaqayyo wanta hundumaa guyyaa 6 keessatti uume gaafa guyyaa 7ffaa boqatee jira. Wangeela dubbata kan guyyaa 6 keessatti wanta hundumaa uumee xumure Addamiin gaafa guyyaa 6ffaa uume akkuma isin beektan wangeelillee akkasuma jedha. Guyyaa 6ffaatti gaafa guyyaa 6ffaatti Addamiin hin uume hin xumure uumaa kan hundayyuu guyyaa 6 keessatti waaqayyo xumure boqannaa fudhatee jedha gaafa sanbataa yookaan immoo satardee jennee kan nuti amannu kana yookaan immoo sanbata xiqqaa jennee kan nuti beeknu kanatti waaqayyo guyyaa 6 keessatti wanta hundumaa uume xumuree jira. Laaluu badhu obboleewwan kee dachii samii wanta hundumaa waaqayyo guyyaa 6 keessa uume. خلق الأرض والسماوات وما فيهن في 6 أيام جاء القرآن كينيا اللي وانت دتشي في سمي جدو جرتولي وانت سمي كيس جرتولي وانت دتشي كيس جرتولي قويا جاه كيستي أوميت أمريجا واقعي يجون كان واقعي أوما وانت هندات واقعي وانت هندو ما أكي ساملت وانت قويا جاه كيستي أومي يجو إلما نما كان لالمي أنافسي كان غبابا قودي كان إيرا قودي كان يسا قودي كان دريسا قودي kaan faranjii godhe kaan habashaa godhe bifa hedduu sagalee garagaraa kenneefi beekumsallee beekumsa garagaraa kenneefi waaqayyo akkanatti wanta hundumaa uumee jechuu akka isaan malutti galaana tulluuwwan gaarreen mukkeen bineensota hunduma isaa guyyaa 6 keessa uumee xumure. Waaqayyo hin dadhabu hin nyaatu hin dhugu hin mugu waaqayyo danda'aadha. Gaafa Museen akka wangeelatti ani haasaa jira dhiifama obboleewwan kiyya musliimaa isiniif galaa jedhee yaada. Museen yookaan immoo nabi Muusaa kan nuti jennee amannu kuni akkuma isin beektan Fir'aawna jennaan nuti faqaala anna rabbukum a'laa kan jedhe kuni akka quraana keenyatti Fir'aawna jedhama. Akka wangeelaatti immoo Fara'oon jedhama. Fara'ooniin kuni rabbooma himatee uummata Israa'eloota waggaa 420 koloneeffate. Gaafa inni waggaa 420 koloneeffatu Israa'eloonni gama waaqayyootti ol iyyatanii jennaan waaqayyo uummata kanaaf furmaata fiduudhaaf Musee isaanitti erge. Musee isaanitti erge jennaan karaa Museetiin yookaan immoo Musee irraan waaqayyoon kun aangoo hedduu yookaan immoo mu'ujisaa yookaan immoo dinqii hedduu argamsiisee jechuu. Maaliif dandeettii ofii mul'isuudhaaf yeroo sana biyya Gibxi keessatti yookaan immoo biyya yeroo ammaa Masrii jedhamtu kana keessatti mu'ujisaa gosa hedduu mul'ise waaqayyo. Waaqayyo jechuun isa danda'aa Fir'aawnaan dhabama godhee uummata sanillee dhabama godhee uummata Israa'el irree jabaadhaan biyya sana keessaa baasee jedha wangeelli seera ba'uu keessatti. Kanaaf kaa obboleewwan kiyyaa waaqayyo danda'a wanta hundumaatii jedha. Idan waa tokkotu jira. Museen gaafa uummata Israa'elootaa fuudhe akkuma nuti beeknu takkuma quraana irratti wakallama Allahu Muusaa takliimaa jedha Rabbiin wakallama Allahu Muusaa takliimaa. Rabbiin nabiyyoota kaawwan nabi Muhammadiin illee nabi Ciisaa illee Ibraahiimiin illee Yaaqubiin illee Israa'eliin illee nabiyyoota hundayyuu gaafa wanta isaan akka dalagan isaanitti fedhe Rabbiin keenya nabiyyoota hundayyuu akkam godha maleeyikaa itti ergee jechuudha. Jibriil itti ergee Jibriiltu Rabbiin waan akkanaa isiniin jedha jedhee Jibriiliin kun fuudhee dhaamsa gara ambiyootaatti geessa. Garuu nabi Muusaa miti. Rabbiin nabi Muusaa daayireektilii waliin haasa'e.
akkuma amma ani isinitti haasa'u kanatti Waaqayyo akka isaan malutti dandeettii isaatiin rabbiin keenya itti haasa'e. Muusaa akkana godhi, Muusaa ulee kee darbe, Muusaa harka kee bobaa kaadhu, Muusaa ulee keetiin baara dhayi, Muusaa akkana godhi jedhee rabbiin akkanumatti wajjin haasa'e jechuudha nabi Muusaadhaan alayhi salaam. Rabbiin keenya jechuudha. Rabbumaaf fedheef nabiyyoota hunda keessaa kan rabbii waliin haasa'e nabi Muusaa qofa. Wakallama Allahu Muusaa takliimaadha quraanii keenyallee. Muusaa rabbiin wajjin haasa'e eessarratti? Gaara Siinaa irratti. Waxuuri Siiniina wahaadha albaladil amiin jedha rabbiin. Waxuuri Siiniina wahaadha albaladil amiin. Rabbiin gaara Siinaa irratti bu'ee akka isaan malutti dandeettii isaatiin gaara Siinaa irratti bu'ee Muusaa wajjin haasa'e. Yeroo kam? Yeroo uummanni Israa'elootaa yeroo Fir'aawni bishaan keessatti liqinfamee uummanni isatti amanallee bishaan keessatti liqinfamanii uummanni Israa'elootaa bishaaniin gama bahanitti. Yeroo sanatti rabbiin uummanni Israa'elillee fi Muusaa fi Haaroon wanti kun hundi waliin jira hubadha obboleewwan kiyya. Muusaa fi Haaroon obboleeyyan jari lachuu obboleeyyan. Haaroon hangafa isaati, Muusaan quxisuu isaati. Obboleeyyan jari lachuu. Uummata kana wajjin eenyu jira? Uummata rabbitti amanetu jira. Uummata Fir'aawni gabroonfatee Fir'aawni isaan qabuuf dhaqee jennaan bishaan keessatti Fir'aawni ofumaaf nyaatamee rabbiin immoo uummata kana gamas baase gama bishaaniin gamatti. Duuba bakka kanatti gaafa lafa onaatti bakka kana gahanitti rabbiin gaara Siinaa irratti itti bu'ee Museetti haasa'e. Museetti haasa'ee wanta hundumaa seera isaan dalaguu qaban wanta akkana godhii guyyaa akkanatti akkana godhii guyyaa sanbata yookaan immoo satardee ka jennee amannu kanatti Israa'eloonni hundinuu akka hojii hin dalagne godhii waan akkana jedhee abboomii kurnan fa'aa itti kenne. Sinii galee gaara Siinaa kanarratti rabbiin maal jedhani teen komandantis waan jedhamu jira abboomii kurnan seera ba'uu keessatti Waaqayyo itti kenne Waaqayyo kee tokkocha waaqessi jedheen. Ana bukkeetti waaqolii tolfaman. Kadachii keessa jiran haa ta'u kasamii keessa jira waaqa tolfamu tokkollee na bukkeetti hin qabaatin jedhee Museedhaan. Kana jechuun na cinaatti shirkii kan jennee amannu kana jechuudha. Inna shirka la zulmun caziim jedha quraanillee. Shirkiin yookaan immoo rabbitti waa maktee gabbaruun dukkana guddoodhaa zulmii guddoodhaa nun jedha rabbiin. Kana jechuun ana bukkeetti waa takkallee hin qabaatin jedhee rabbiin Museedhaan. Wantoota bifa tolfaman wantoota fakkii kaafaman hundayyuu ana bukkeetti hin qabaatin ana qofa gabbari jedheen. Tokkoffaan teen komandantis yookaan immoo assirtuu tisaas waan jedhamu abboomii kurnan keessaa tokkoffaan Waaqayyo kee tokkocha gabbari. Lammaffaa irratti abbaaf haadha keetii kabaja kennii jedha wangeelli. Kana jechuun ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا جاء ربي حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي وإلي المصير جاء وأي أبا فادا قاف قرآن النتمون وقضى ربك جاء بكبرات سورة الإسرائيل إن كيست وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ربين كي مرتسيد يوكان مو ربين كي obligation يوكان مو درك أما قد إيرمال أت إسا قفا قبرو ربين قفا قبرو you must worship only one Allah ربين قفا قبرو ربين درك أما قد إير إتانسل لي أبا فادا كي تطول أولو ربين درك أما قد إير جرانون جدا قرآن كي ستل كان جاتشو وانجيلا كي ستي تقفان ربي كي تقوچو واق السودة سين كومندن سابومي كورنان كي ست لما فامو أبا فادا كي تيكا بجا كنود هنا تنجد سفوفي هن ساقاقالين هن صوبين نمان أجيسين سينجا so abboomii kurnan itti kenne gaafa kana waaqayyo wantoota hedduu Museedhaaf godhe. Museen waan inni gaafate hundayyuu rabbiin waliin deeme waan akkana godhe rabbiin itti himaa ture jechuu ajaja itti kennaa ture rabbiin akka isaan malutti Museetti jechuu. Museen yeroo kana rabbii wanta hunda oolee fi jennaaniin yaa waaqayyo koo yoo ani si biratti faana tolaadhaan laalame yookaan immoo haala gaariidhaan haala bareedaadhaan yoo ani si biratti kalaalamu taate fuula keenatti mul'isii si arguu fedhaa yaa rabbi jedheen. Rabbiin waliin haasa'e Musee garuu itti mul'atu. Museen sagalee waaqayyo qofa dhagaa malee yeroo sanatti isatti mul'achaa hin turre. Museen sagalee waaqayyo qofa dhagaa ture. Garuu waaqayyo isatti mul'an yookaan immoo Museen isa argaa ture sagalee isaa qofa dhagaye. Yeroo kanatti waaqayyo wanta hunda naa ooltee jirta. Mee dhugumaa yoo kana jaalattu taate fuula keenyatti agarsiisii jedheen. Kun seera ba'uu boqonnaa 33 lakkoofsa 18 hanga 23tti jira. Seera ba'uu hubadhaa seera ba'uu boqonnaa 33 lakkoofsa 18 haga 23tti kan jiru maal jeen Museen waaqayyo kiyya faana tolaadhaan yookaan immoo sibiratti haala gaariidhaan yoo ka'an ilaalamu taate natti of mul'isi fuula kee arguu barbaadaa jeen. Waaqayyo immoo seera ba'uu boqonnaa 33 lakkoofsa 20 irratti maal jeen namni fuula koo arge jiraachuu hin danda'u jeen. Hubadhaa obboleewwan kiyya maal jedhee waaqayyo namni fuula koo arge jiraachuu hin danda'u kana ka jedhe anaa miti wangeela isaaniiti. Seera ba'uu boqonnaa 33 lakkoofsa 20 irratti namni fuula koo arge jiraachuu hin danda'u dhuguma. ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم من جاء قرآن الله. ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وانت ربي فكاتو دتش في سمي كيس الله هنجرتو ننجد
ilmi namaa rabbiin hin fakkaatu. Bineensi rabbiin hin fakkaatu. Wanti rabbiin fakkaatu maleekaan rabbiin hin fakkaatan. Jinniin rabbiin hin fakkaatu. Wanti rabbitti fakkeeffamu hin jiru. Kana jechuun wanti rabbitti fakkeeffamu hin jiru. Rabbiin hin uumamne hin argamne. Rabbiin mootummaan isaa dura hin qabu dhuma hin qabu. Rabbiin jiraataa zalaalamiiti. Inni kun egaa wama takkatu hin fakkeeffamu jechuudha. Rabbii waa takka fakkeessuu hin dandeettu ati. Maal jedhee rabbiin Museedhaa deebisee namni fuula koo arge jiraachuu hin danda'u. Ati fuula kiyya argite ni duuta jechuudha waan si galee. Waaqayyoo namni fuula waaqayyoo arge jiraachuu hin danda'u jechuudha. Maal jedhee waaqayyoo itti fufe ani kattaa keessaan olan ba'aa gaafa gama samaawaatatti yeroo ani ol ba'u gara samaawaatatti yeroo ani ol deebuutti dugda duuba kiyya laalii dugda duuba kiyya ni argita garuu fuula kiyya arguu hin dandeettu jedheen. Waaqayyoo yeroo gara samaawaatatti ol ba'utti Museen dugda duuba waaqayyoo argee gaggabee kufe. Sinii galee waa hubannu kan obboleewwan kiyya amamee amma bakka kanatti yaada itti kennine ilaallu. Waaqayyoo maal jedhee Museedhaan namni fuula kiyya arge jiraachuu hin danda'u jedheen. Hubadhu Musee jechuun nabiyyi rabbiiti. Musee jechuun karabbi wajjin haasa'u. Museen Waaqayyoon maal inni walitti dhufeenya qabaa jechuudha. Waaqayyo itti haasa'aa ture sagalee ofiitiin. Wanta hundayyuu wanta Waaqayyo godhuu qabu hundayyuu itti himaa ture. Waaqayyo jechuun Museetti. Garuu itti haasa'e garuu itti mul'anne Waaqayyo. Museen Waaqayyotti akkasi kalaa'u kun ka Waaqayyoon hin argine namni akka biraa akkamitti arguu danda'are Waaqayyo addunyaa kanarratti jechuudha. Idan mi amma Yesuus tasaa deebinu ka obboleewwan kiyya. Waaqayyoon namni arge jiraachuu hin danda'u jennee xumureera. Obboleewwan keenya maal jedhanii Yesuus Waaqayyo jedhaniin. Garuu Yesuusoo gadi bu'e, fannifame, ajjeefame, tumame, itti tufame, xiqqeeffameedhaan. Idan wangeelli seera ba'uu keessatti namni Waaqayyoon arge jiraachuu hin danda'u jedha. Waaqayyo Yesuusin Waaqayyo yoo kadhuma jennuun taate namni hundi argee jira. Daa'imti argitee jirti. Fariisonni argee jira. Ilmi namaa yeroo sana addunyaarra jiraachaa turanitti Yesuusin argaa turanii jechuudha. Idan obboleewwan kiyya namni fuula Waaqayyoo arge jiraachuu kan hin dandeenye yoo taate Yesuusin akkamitti arganire? Yesuus mul'ateera addunyaarra yeroo turetti. Meeqa deebiin kanaa eessame? Namni fuula koo arge jiraachuu hin danda'u jedhe Waaqayyo. Yesuusin immoo yeroo inni addunyaarra turetti mul'achaa turee jira. Argaa turanii jiran. Namni waliin nyaachaa dhugan, waliin dhugaa turan, waliin taa'aa turan, waliin haasa'aa turan, waliin rafaa turan si gale. Yesuusin eega Waaqayyoon ta'e akkamitti ilmi namaa argire? Eega ilmi namaa ka argu taate Yesuus Waaqayyo miti jechuudha. Maaliif jenna namni fuula koo arge jiraachuu hin danda'u Waaqayyo jedhee jiraachuu. Lammaffaa akki nuun jedhu Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 52 irratti ila hubadha obboleewwan kiyya. Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 52 irratti maal nuun jedha? Yesuus Waaqayyoo fi namoota biraa ayyaana argachaa ogummaattis guddachaa deemee nuun jedha. Mee yaada jecha kana ilaallu. Yesuus yeroo umriin isaa xiqqeenya turetti yeroo xiqqaa ta'ee turetti abbaaf haadha bira ture nuun jedha ammallee wangeelli wanta isin ajaa'ibu. Bakka kanatti Yesuus yeroo umriin isaa xiqqishaa ta'aa turetti abbaaf haadha ofii bira ture, abbaaf haadha ergamaa ture jedha. Abbaaf haadha ergamaa ture. Amma fakkii haati deemi ilma kiyya waan akkana naaf yeroo jettuun tole ummaatiyya jedhee fiigaa fi fidaa ture jechuudha. Bakka kana wanti nuti akeeku. Lammaffaa irratti abbaan illee yeroo ergatu deemaa fi abbaa fi haadha tajaajilaa ture jechuudha. Akkuma kennaa kanatti jechuudha. Luqaas 5:52 irratti maal nuun jedha? Yesuus Waaqayyoo fi namoota biraa ayyaana argachaa ogummaatti guddachaa deemee ayyaana argachaa ogummaadhaanis guddachaa deemee nuun jedha. Laala obboleewwan kiyya. Waaqayyo namaa fi Yesuus Waaqayyoo fi namoota biraa ayyaana argachaa ogummaattis guddachaa deemee nuun jedha. Mi laala obboleewwan kiyya. Waaqayyo Yesuus Waaqayyoo fi namoota biraa laala. Yesuus eenyu bira? Waaqayyoo fi namoota biraa ayyaana argachaa ogummaattis guddachaa deemee nuun jedha. Bakka kanatti waa lama fudhannume. Yesuus eenyurraa ayyaana argachaa deeme? Waaqayyoorraa nuun jedha wangeelli. Yesuus Waaqayyoorraa laal. Yesuus Waaqayyoorraa ayyaana argachaa namootaa fi Waaqayyo biraallee ayyaana argachaa ogummaattis guddachaa deemee nuun jedha. In bakka kanatti gaafiin jirtu Yesuus dhugumaan Waaqayyoon inni ayyaana irraa argachuu kuni kamin? Inni dhugumaan Waaqayyoon yoo ta'e Waaqayyoon inni ayyaana irraa argatu kuni kaminni gaafii jettu deebii barbaannaa jechuudha. Maaliif jennaan Yesuus Waaqayyoo fi namoota biraa ayyaana argachaa deemee nuun jedha. Yoo inni Waaqayyoon ta'e Waaqayyoon inni ayyaana irraa argatu sun kamin? Lammaffaa immoo ogummaatti guddachaa deemee nuun jedha. Namni akkuma isin beektan ilmi namaa tokko umriin isaa xiqqishaa gaafa ta'e ogummaa baay'ee hin qabu. Dandeettii baay'ee hin qabu. Beekumsa baay'ee hin qabu. Garuu gaafa umriin isaa ol guddate dandeettiillee beekumsallee ogummaallee cimsachaa deemaa jechuudha. Akkuma beekamu amma fakkeenyaaf gaafa umriin kee xiqqishaa beekumsa takka hin qabu. Dandeettiillee guddaa hin qabu. Garuu gaafa umriin kee ol guddatetti beekumsa qabaa, dandeettii qabaa, ogummaa hedduullee qabaachuu danda'a. Haasa'allee sirriitti danda'a jechuudha. Yesuus illee umriin isaa adaduma guddachaa deemuun beekumsaa fi ogummaadhaan faayamaa deeme guutamaa deeme nuun jedha wangeelli. Idan obboleewwan kee Waaqayyoon yoo ta'e beekumsaan akkamii guutama? Eenyutu immoo beekumsa isaaf kenna? Waaqayyoon dachiif samii uume. Waaqayyoon ilma namaa uume. Waaqayyoon wanta hundumaa guyyaa jaha keessa uume kan arginu kun akkamitti beekumsa argachaa deema?
beekumsaan akkami guddachaa deema. Duraan beekumsaan qabu xiqqeen adanuma umriin isaa ol guddachuun beekumsaan guddachaa deema waaqayyo. Bakka kanatti deebiin nu barbaannu inni waaqayyo yoo ta'e waaqayyoon inni ayyaana irraa argatu sun kam inni wanta jedhuuf deebii barbaanne. Inni waaqayyoon inni ayyaana irraa argatu suno waaqayyoon inni beekumsa irraa argatu suno inni mataan isaa waaqayyo eegata eere. Lammaffaan kana sadaffaa irratti waaqayyo akkamitti beekumsaan guddachaa deema. Inni jalqabayyuu beekaa waan hundaati. Inni jalqabayyuu danda'a waan hundaati. Beekumsaa isin barbaachisu jechuudha beekaadha inni jalqabumayyuu. Deebiin nu barbaannu kanaa jechuu obboleewwan kiyya sadaffaa irratti Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 23 irratti akka nuun jedhu Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 23 irratti Yesuus yeroo hojii isaa eegalu nama waggaa 30 nuun jedha. Hubadhaa Yesuus addunyaa kanarra waggaa 33 jiraachaa ture. Yesuus waggaa meeqaaf addunyaa kanarra jiraachaa ture? Waggaa 33 jiraachaa ture. Garuu waggaa haga waggaa 30 dalagaa takka iyyuu hin eegalle abbaa fi haadha isaa gargaaraa ture malee waa takka iyyuu hin dalagne. Dalagaa hin eegalle haga waggaa 30 ga'utti. Garuu gaafa waggaa 30 ga'u yeroo jalqabaatiif biyya Gaanaa Qaliilaa keessatti mu'ujizaa argamsiise. Isin eegalee biyya Gaanaa Qaliilaa keessatti wangeelii Yohaannis keessatti akkuma jirutti cidha wayiitu ture. Cidha san keessatti dhaqee wayiniin ilmi namaa dhugu harka dhumatee jennaaniin bishaan akka gaanitti guutan ajajee bishaan sun akka wayinii ta'u godhee jechuu biyya Gaanaa Qaliilaa keessatti yeroo jalqabaatiif mu'ujizaan inni argamsiise biyya Gaanaa Qaliilaa keessatti jechuu. Obboleewwan kiyyamee haalaan luqa. Yesuus gaafa waggaa hojii eegalu yookaan immoo Yesuus gaafa ergamaa rabbii ta'ee ajaja rabbii uummatatti geessuu kan inni eegale kan inni namaa fayyisuu eegale kan inni gara toohidaatti nama yaamuu eegale kan inni mu'ujizaa hedduu dalaguu eegale waggaa meeqarraa waggaa 30 eega umriin isaa guuterraa jechuu achi dura taa'aa ture jechuu. Waaqayyo haga waggaa 30 taa'ee achi dura moo hojii isaa eegala. Wanta nama ajaa'ibu kun deebii barbaadna jechuu. Maaliif Waaqayyo jalqabumayyuu wanta hundumaa uume waan ta'eef haga waggaa 30 maaltu isa teechise. Wanti haga waggaa 30 isa teechisetti beekumsaan jabaatuudhaaf qaroominaan jabaachuuf dandeettii horachuuf haga waggaa 30 taa'e. Achi booda ammoo eega dandeettii horatee wanta beekumsa guddaa argatee booda rabbiin isa erga jechuudha. Akkuma isin beektan ambiyoonni rabbii umriin isaanii namni umrii xiqqishaa waa takka waamuu hin danda'u isin eegale daawaa godhuu hin danda'u gorsa guddaa godhuu hin danda'u. Umriin xiqqoo yeroo achi fagaatetti dandeettii guddaa qaba waan ta'eef. Kanaaf Yesuus gaafni inni hojii eegalu gaafni inni mu'ujizaa dalaguu itti eegale umrii isaa waggaa 30 irratti jechuu. Waggaa 30 dura hoo maal dalagaa ture? Gaafiin keenya kan Waaqayyo yoo ta'e haa waggaa 30 eessa taa'aa ture? Umriin isaa waggaa 30 guuteennaniin hojii isaa eegalee jedha wangeelli. Kana gaafin nuti qabnu sadaffaa irratti afuraffaa irratti Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 1 haga 11tti seenaa tokko jira. Yohaannis boqonnaa bakki kun Maatiyos I think Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 haga 11 ta'ee Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 1 haga 11 ta'ee bakka kana addaan naaf baafattanii akka ani yaadutti bakka kanatti qomatti hin qabanne Yohaannis Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 haga 11 naaf fakkaata. Yesuus bakka kanatti wanti jedhu seexanaan qorame jedha. Yesuus egaa hafuura qulqulluudhaan gaggeeffameen boodatti hafuura qulqulluu saniin gama lafa onaa geeffamee achitti seexanaan qoramee jedha. Seexanaan qoramee jedha. Hubadhu Yesuus maal ta'e seexanaan qorame. Akkam isa godhame halkan 40 fi guyyaa 40 Yesuus waan nyaanne ture. Seexanni itti dhufe Yesuus dhakaa wayii harkaa qaba ture. Mee ati dhugumaan ilma Waaqayyo yoo taate dhakaa kanaan buddeena ta'i jedhiini nyaadhuu jedheen. Yesuus maal jedheen ilmi namaa nyaata qofaan hin jiraatu sagalee Waaqayyootiin hin jiraataa jedhee deebiseef seexanaan. Lammaffaa irratti illee seexanni kun Yesuusii kana qabee fuudhee gama fiixee eessa geessee bakka qulqullummaa mana qulqullummaa irra isa geessee jechuudha. Bakka ol ka'aa fooqii ol ka'aa irra isa geessee wanta addunyaan tun qabdu hundayyuu itti mul'isee maal jedheeni ati asirraa of gad darbi jedheen. Ati asirraa yoo of gad darbite yoo ati dhugumaan ilma Waaqayyoo taate yookaan immoo yoo ati dhugumaan nama Waaqayyoo taate Waaqayyo of biraa ergamtoota siif ergee akka miilli kee dhakaatti hin buuneef akka ati hin miidhamnellee ergamoonni Waaqayyoo dhufanii samaawaata si qabanii rabbiin ergamoota siif ergeedheen. Seexanni iyyuu bakka kana maal jedheen Waaqayyoo ergamoota of biraa siif ergeedheen. Yoo Yesuus Waaqayyoo ta'e Waaqayyoon ergamoota isaaf ergu sun kamiin? Kana gaafiin keenya. Jennaan Yesuus maal jedheeni lubbuu kee gara biraatti hin baasin ka jedhu lubbuu kee haala hin taaniin hin dabarsin ka jedhu hin jiraa jedheen. Ammallee seexanni maal godheen ammallee qulqullummaa gubbaa baasee gaara gubbaa baasee wanta addunyaan tun qabdu hundatti mul'ise yoo ati naaf sujuudde yookaan immoo yoo ati gadi naaf gomboobdee adda kee naaf tuqxee naaf sujuudde wanta addunyaan qabdu tan hundaa siif kenna jennaan ija koo duraa ture badi jedheen. Waaqayyo qofaaf sagadi waan ka jedhamu caafamee jira. Ani Waaqayyo qofaaf sagadi wanti jedhamu hin jira waan ta'eef namaaf sujuudu siif sujuudu Waaqayyo qofaaf ka sujuudi jedha waan jiru waan hin jira waan barreeffamee jira waan ta'eef deem seexana kana jedhe seexanni isa duraa deemee ergamoonni Waaqayyoollee dhufanii isaaf
ajajamanii jedha. Idan bakka kanatti seexanni maal jedheen yoo ati dhugumaan ilma waaqayyoo taate waaqayyo of bira ergamtoota siif ergaa jedheen. Inni waaqayyoon ergamtoota of biraa erguuf kamin waaqayyo lama jira. Gaafiin keenya guddaan kana. Maatiyos bakka kana ammallee Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 11 irratti waatu jira. Yesuus gara Yerusaalem deemaa ture. Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 11 irratti wanti jiru seenaa tokko jira. Yesuus gara Yerusaalem deemuudhaaf ilmoo harree takka kadhate. Ilmoo harree takkatu hidhaa qabdi. Wanta gootan jedheen ilmoo harree tan anatu haajaatti qaba. Anatu barbaada. Yaabbachuu barbaada ilmoo harree san hiikanaa fidaa jedheen. Ilmoo harree hiikanii fidaniif uffata irra buusanii fi jennaan Yesuus ilmoo harree yaabbate gara Yerusaalem deemee jedha wangeelli. Wangeela Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 7 irratti Yesuus harree yaabbatee ilmoo harree yaabbatee garam deeme gara Yerusaalem deeme. Yeroo inni gara Yerusaalem deemu kanatti uummanni garii baala afaaf uummanni garii immoo uffata afaafii turanii jedha. Mee ilaala waaqayyo wanta hundumaa danda'u of gaddeebisee ilmoo harree yaabbata. Maaltu isa tajaajilsiisa ilmoo harree yaabbachuu? Mee aqlii namaa kamtu isinii fudhata? Waaqayyoon guddaan dachiif samii uume danda'a wanta hundumaayyuu gadi of deebisee ilmoo harree yaabbata. Kana ka jedhe anaa miti wangeelii Yohaannis Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 7 irra jira. Idan yeroo inni gara Yerusaalem deemu kanatti Hosaa'inaa ulfinni waaqayyo gubbatti jedhanii uummanni hedduun sagalee kaasanii sagalee gammachuu ibsatan. Sagalee gammachuu ibsatanii Yerusaalem sagalee gammachuudhaan raafamte. Kana jennaan sila namni akkanatti namni faarsu kuni eenyunni jedhanii namni wal gaggaafatanii jennaan namoonni Yesuus wajjin turan maal jedhaniini kuni raajicha Yesuus nama Naazreeti jedhanii deebisaniif hubadhaa. Namni sagalee guddaadhaan isa simatan Hosaa'inaa jedhanii Hosaa'inaan kun afaan Ibraayisxiiti ulfinni waaqayyo gubbaatti haa ta'u inni maqaa gooftaatiin dhufu ulfeeffamaadha galateeffamaadha jedhanii haala saniin kabajaa turan gammachuu isaanii ibsachaa turan. Inni maqaa waaqayyootiin dhufu ulfaataadha. Inni maqaa waaqayyootiin dhufu maqaa rabbiitiin kan dhufu eenyuun Yesuusiin jechuudha. Yesuus ulfaataadha. Hosaa'inaa jedhanii gammachuu isaanii gaafa ibsatanitti namnummaan akkanatti ilmi namaa faarsu kun eenyunni jedhee namni gaafatee jennaan warroonni isa wajjin turan maal jedhanii deebisaniif kun Yesuus nama Naazreetii jedhanii deebisaniif jechuudha. Kun Yesuus raajicha nama Naazreeti. Hubadhaa bakka kun Yesuus raajicha Yesuus nama Naazreeti jedhanii deebisaniif. Hubadhaa dubbii kana sirriitti. Kun raajicha Yesuus nama Naazreeti. Raajicha Yesuus nama Naazreeti. Laal kun eenyuun nama Naazreeti nama. Wangeelli nama jedhaan isaan immoo waaqayyo jedhaniin. Bakka kanatti wangeela sobe immoo nama sobeeree. Uummanni yeroo sanayyuu turanitti maal jedhanii ture Yesuus raajii jedhaniin. Raajii jechuun nabiyyee jechuu. Nama ergame jechuu. Nama dinqii dalatu jechuu. Nama rabbiin isa erge jechuu uummataaf. Yeroo kanatti maal jedhanii deebisaniif Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 11 irratti kuni raajicha Yesuus nama Naazreetii. Wanti bakka kanarraa fudhatu waa lama jechuudha. Tokkoffaa Yesuus raajii ta'u, lammaffaa nama ta'u. Nama keessarallee nama Naazreeti jechuudha. Naazreeti jechuun bakka inni itti dhalate. Haati isaa Maariyaam Naazreeti dubra biyya Naazreeti jedhamti. Achitti dhalate Yesuus kanaaf nama Naazreeti jedhaniin. Amma nama baaleetiimi Hamzaa baalee naan jedhan akkuma san jechuudha. Yesuus nama Naazreeti jedhaniin. Kanaaf Yesuus raajii dhallee namallee jechuudha. Uummanni yeroo sanayyuu nama Naazreeti jedhaniin nama jedhaniin isaan jechuudha. Waaqa hin jenneen. Lammaffaa irratti Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 4 irratti wangeela Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 4 irratti akkana jedha. Yesuus gara ganda itti dhalate deemee raajii tokko yookaan immoo dinqii tokko yookaan immoo miijisaa tokko dalage. Maal dalage? Uummata dhukkubsatan fayyisaa ture. Uummata ijaan hin argine akka argan godhaa ture. Kun dandeettii Rabbi biraa isaaf kenname. Nabiyyoonni hundinuu akkuma yeroo garaagaraa keessatti ergamanitti dandeettii garaagaraa qaban jechuudha. Kuni dandeettii Rabbiin Yesuusiif kenne. Yesuus bakka itti dhalate san dhaqee ganda isaa san dhaqee Naazreetii san dhaqee maal godhe? Uummata wal'aanuu eegale. Daawwaatti godhee gara Rabbii yaamaa uummata dhukkubsatan immoo fayyisaa ture. Uummanni isaan beekaa mitiire isa beekanii bakka inni itti dhalatee mire kun Yesuus nama Naazreetii mi? Kun mucaa Maariyaam sanii miti? Obboleessa Yoosefiin faasii qabaa miti? Kun kama nu beeknu sanii miti? Dinqii akkana akkamitti dalaguu danda'an? Ji'anii isa tuffatan hin qishan. Isinii galee kun akkuma isin beektan aalimnu jedhan akkuma haasaa kennattu aalimni yookaan immoo namni nama qaraasisu ganda ofii dhalate keessatti hin kabajamu jedhan. Ani amma Hamzaadha. Bakka ofii dhalate keessatti hedduun kabajamu. Sadarkaa kiyya gad xiqqeessan. Namni hundinuu akkasuma doktora fedhe yoo ta'e, barsiisaa fedhe yoo ta'e bakka itti dhalatetti hin kabajamu baay'ee bakka gara biraatti malee. Namuma gara biraattu sadarkaa kee beeka malee namni bakka ati keessatti dhalatte sadarkaa kee hin beeku. Duuba ka Yesuusiin kanaa miti kama nu beeknu sanii mucuma duraan nuti beeknu kanaa miti. Kun abbaa fi haati isaallee namuma jiran kanaa miti.
inni mu'jizaa kana akkamitti dalaguu danda'ee jedhanii si tuffatanii jennaan maal jedhee deebiseefi raajiin kutaa ofii dhalate keessatti hin kabajamu jedhe. Laala hubadha. Raajiin bakka ofiitti dhalate keessatti hin kabajamu duriyyuu jedhe. Maal ta'uu isaa ibseef bakka kanatti raajii ta'uu isaa ibseef jechuudha. Raajiin bakka ofii dhalate keessatti duraanuu hin kabajamu jedheen. Inni mu'jizaa garaagaraa dalagee uummanni sunniin isatti qishanii jennaan isatti tuffatanii jennaan raajiin bakka ofiitti kutaatti dhalate keessatti bakka ofiitti dhalatetti duraanuu hin kabajamu jedheen. Bakka kanatti ifaan ifatti wanni inni dubbate raajii ta'uu isaati. Raajii jechuun nabiyyii jechuudha. Amaariffaan nabiyyiidha. Nabiyyii jedhamee barreeffamee jira. Nabiyyii ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf wangeelli bakka akka nuun jedhu Yesuus raajii ta'uu isaa bakka lamatti ilaallee jirraa jechuudha amma gamma. Walumaa galatti obboleewwan kiyya barnoota har'aa keessatti Yesuus namni Naazireet ta'uu isaa ilaallee jirra. Gara biraatti illee wanti jiru seera hojii ergamoota boqonnaa 2 lakkoofsa 22 irratti Waaqayyo akkana jedha. Hojii ergamoota boqonnaa 2 lakkoofsa 22 irratti Waaqayyoon karaa Yesuus nama Naazireet kanaan dinqii hedduu dalagee jira. Mu'jizaa hedduu dalagee jira. Kanaaf mu'jizaa isin beektan gosa hedduu Waaqayyo karaa isaatiin dalagee jira jedhee wangeelli dubbata. Karaa Yesuus nama Naazireet kanaan Waaqayyoon dinqii dalagee jira. Sirriidha. Waaqayyo gaafa dinqii dalagu gadi bu'ee dinqii hin dalagu. Nabiyyoota ergee nabiyyoonni kun immoo dandeettii rabbii san haala saniin mul'isanii jechuudha. Yesuus nama du'e kaasee jira. Nama dhukkubsate fayyisee jira. Nama ijaan hin argine akka argan godhee jira. Kun hundi dandeettii rabbii biraa isaaf kennamee jechuudha. Kanaaf dandeettii rabbii kana rabbiin karamiin mul'ise gara isaatiin jechuudha. Isarratti akka inni dandeettii kana mul'isu godhee rabbiin karaa isaatiin dandeettii ofii mul'isee jechuudha. Fakkeenyaaf rabbiin akkam godha yeroo tokko tokko namuma rabbii kana yeroo inni du'aa'ii kadhate rabbiin mu'jizaa hedduu argamsiisaaf jechuudha. Kanaaf rabbiin danda'aa ta'uu isaa kara nama saniitiin namni irraa hubataa jechuudha. Obboleewwan kiyyaa fakkeenyaaf asuma aanaa kana gaafa muslimtoonni rakkatanii rabbitti ol iyyatanii miidhamanii mirgi isaanii jedhetti rabbitti iyyatanii jennaan rabbiin mu'jizaa hedduu argamsiisaaf jechuudha. Maaliif uummanni naannoo biraallee rabbiin danda'aa ta'uu haala saniin hubatan jechuudha. Idan rabbiin danda'aa ta'uu mu'jizaa gosa hedduu mul'isu kara nabi Iisaa yookaan Yesuusii kanaan mul'isee jechuudha. Wangeelli akka nuun jedhu seera hojii ergamoota 2:22 irratti Waaqayyoon karaa Yesuus nama Naazireet kanaan dinqii hedduu fi milikkita hedduu isin jidduutti mul'isee jira nuun jedha. Kanaaf Yesuus raajii nama Naazireet ta'uu hubannee jirra jechuudha. Akka waliigalatti akka laallee jirrutti Yesuus nyaatee jira. Yesuus dhugee jira. Yesuus beela'ee jira. Yesuus dadhabee jira. Yesuus harree yaabbatee jira. Yesuus kittaanatee jira. Yesuus kadhatee jira. Kanaaf inshallah sagantaa itti aanutti babal'isnee paartii lammaffaa irratti ni ilaalla. Har'aaf barnoonni keenya har'aa kana ani haasa'uudha. Qabxiin isin keessaa fudhatan isinii qabxii ani isinii eeru hundayyuu dhuguma moo wanti kun soba jechuu qabxiidhaan ragaa wajjin wangeela keessaa isiniif eeraa ture. Ragaa san ilaaltanii mirkaneeffachuun isin bira jira. Fakkeenyaaf seera ba'uu 33 boqonnaa 33 lakkoofsa 18 haga 23 Museen Waaqayyo natti agarsiise jennaan Waaqayyo immoo namni fuula kiyya arge jiraachuu hin danda'u jedhee ni jira. Yesuus Waaqayyoon ta'e Yesuus immoo addunyaa kanarratti mul'atee ture waan ta'eef inniyyuu namaa miti Waaqayyo miti jechuudha. Maaliif namni akka keenya namni nyaatee dhugee jira uffatee jira namni isa argee jira nama wajjin taa'ee jira wajjin dhugeera waliin haasa'ee jira jechuudha. Osoo inni Waaqayyoon ta'e namni isa arguu hin danda'u jechuudha. Obboleewwan kiyya wanti fudhatamu asuma walumaa galatti haasa'a ammaa keessatti bifa kamiinuu inni Waaqayyo ta'uu hin danda'u jechuudha. Inshaallah barnoonni keenya har'aa kana obboleewwan keessan hubachiisaa sheer godha. Paartii lammaffaa walitti deebinaa. Wabillahi tawfiiq. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.